Warri viidiyoo ta'e duraanii akkamii ministeera kutaa 8 ilaalatan jettu laaltanii isanii mul'achuu didee gaaffii gargaara na gaafachaa turtanii rizaltiin kutaa 8 gaddifamee jira ta'uuti kutaa 6 ammoo Agustii keessa gaddifama jechuun guyyaa 11 booda waan gaddifamuu fi akkasitti eeddanii akka isaan agarsiis kana laaltanii qophooftanii ilaalachuu dandeettanii jechuudha. Oromiyaa ministeerii dootiiti jennee sarchi goonaa jechuudha. Achi qala miidiyaa ministeerii kan jedhu qala miidiyaa ministeerii kan jedhu kan tundhaa jechuudha. Taanseen akka nu dhufu olofne check result bakka jedhu kanarratti tundhaa jechuudha. Check result kan jedhu yoo tundu registration number kennaa fi galchina achi maqaa jalqabaa keenya jechuudha. Maqaa abbaa ta'an ta'e maqaa keenya galchine check my result kan jedhu kan tundhaa jechuudha. Achi check my result yoo jenne akkana nuu fidaa jechuudha. Akkuma asiin gadi gartan kana amma kanatti waan gadi hin dhiifaminiif result asiin nuu fiduu hin dandeenye jechuudha. Yeroo guyyaan ga'e 12ffaa isaa jalqabdanii ilaallachuu dandeettan jechuudha. Galatooma subscribe